daawwattoota fi hordoftoota keenya tanaafuu arra maammeen wallaahi dhibbarraa dhibbatti haa galatoomu maammee keenya bakka guddoon tun irraa baate guddoon tana daranii rabbi si haa naqu rabbi fayyaa sitti haa kennu waan uummanni deddeemuu sanis rabbi sirraa haa qabu. Sabaato liida dhukkubaa laaffattee jirti anwaanii naafamaan geessuu hin qabu kunuungaa akkanumatti hojii godhe mana hamaa geessatiin jira akka du'aa ajajanii faasa godinaan jedhanii faasa godhe kophattuu inuu baheeliitiin taa'u jira yoo haa agartu taate dhiigarraa fudhate miiciyyoo mana hamaa keessaan jira sabaanii dhukkubaa sabaanii daa'u lubbuun na bulchite yoo wallee dafii kalee taatu hin beeku akkana na bulchite dafii hatattamitti du'aate dhiigarraa yoo jiraadhi sittiratis tanaafuu yoo haa agartu taate waliin yoo dhuguma sanitti gudeeda ilmaan Oromoo taate ilmoon tun dhiiga Oromoo qabaatte ilmaan kun ana kanatti irra lafee na wallaalan qabxiidha qabaataan du'aaf dhabna malee du'aaf dhabde malee du'aaf yoo dhaban malee jireenya kanaaf hanga jirtuuf fiidiyoon tun addunyaarra jirti hin dhabdan. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya alhamdulillahi mucaalleen gartee maaliif fayyaan mucaa teenya mucaa gartee teenyaa tanaas daa'ima tanaatis jechuudha. Oggaan isii ilaalte ni rifadha abbaan bira jiraachuu dhabuudhaaf na dhaga'ama furmaatiin kophaa sii gartee jiraachuudhaaf na dhaga'ama garuu immoo warreen kanarra dhukkuba hedduudhaan saaxilaman waan jiru hoggaan sallaale maaliif nu qabee hin jaan irraa nu hambisuu jaan. Maammee mee dhagee waa hin jaa dhiiroo jireenya kanarratti anuma qofaatiitu akkana rakkachuu jira. Moo fakkaattuun akka xiyyaatii fi fakkaataan akka xiyyaa ni jira dhiiroo. Siibidure. Siibidure. Silaa kaa rakkoon lama. Dhagee siifin fida kaa. Nabi Allaayub jedhin Nabi Allaayub alayhi salaam. Inni immoo nabiyyoota keessaa isa tokko bakka tanatti wanni seenaan Nabi Allah Ayyub keessatti addatti ilaalama. Waa'ee gartee sabrii irratti obsaa irratti maaliif Nabi Allah Ayyub kun odooniif gartee bakka takka taa'uuti qaamni isaa kun madaa'ee dhumee raammoo irraa buutullee raammoo irraa buutullee maaliif hanga rabbiin fi fadhiisaa hanga rabbiin fadhiidhaan narraa kaasu jira ifirraa hin kaasaa miti maaltu gartee raammoo isarraa buutee ifirratti ol deebisiisanii beektaa rabbiin wanni ifirratti ol deebisuuf ni beektaa rabbiin fadhiisaatii alatti waan kana inni jaalachuudha rakkina rakkinum kanaawu akkasitti duba Nabi Allaayyuu waggoo dawaan barbaadamtee dhabamtee jechuudha gama rabbiitii malee rabbii isaatti duba cichee rabbii isaatti sabbaree rabbii isaarra kaayyatee booda duba hoggaa rabbii irraa guutuu ka'e kan igaara san dhagin jenneen kan igamas bahin jenneen Doktor Abalu bira dhaqin jenneen akkasitti duba bakkuma teessu san miila kanaan lafa dhiitii jeen akkasii hoggaa miila kanaan lafaa dhiite bishaan rabbi baase kana dhugii jeeni kaanis dhiqadhu jeeni akkasumatti kaanis dhugee kaanis dhiqateeni akka waan gartee dhukkuba kana takkaan arginitti baaqachi. Kanaaf wanni obboleettii xiyya tana kaaseefi namoonni hedduun warri fakkii nuu ta'an warri gartee abbaa obsaa ta'uudhaan beekaman addunyaa tanarratti oduu jiranii sabrii sanii rabbiin gammachiisee keessaa baasee dhukkubaadhaas yaadduudhaas rakkoo jidduun darraa furee bal'oo harkanii yaa'an. Fakkeenya dhaloota isaan boodaatiif illee akka ta'anitti. Eewwa fakkeenya dhaloota isaan boodaatiif akka ta'anitti akkasitti ta'anii takkammoo odaanii sii dabalu ni beekta. Mijiyyoo tanaa kafna godhe yaa maammee mijiyyoon diigana. Daawwattoota asumaan wanni isiniin ta'u jaarsi tokko Armaameen ani jawaadii na yaadachiisu jira akkam. Aisha. Jawaadii na yaadachiisu jira. Darannuuti yaadannoo akkaan isaan adda godhaa deemu jirta maamee. Jaarsi tokko jira. Jaarsi nama tujjaara jedhan nama qabaataadhaas. Akkasitti duba rabbiin dhukkubaan qabee dhukkuba kamiin qabe. Dhukkuma qaama nama laamsheessuun qabe.
duba akka maallaqa qaban sanii addunyaa aalamaa tana doktara kanaa wayyaadha dhugaa jam biyya san geessan kanaa turra wayyaadha biyya san geessan kanaa irra wayyaadha biyya san geessan boodarra jaarsi akkanuma laaleeti ani dhiisaadhaa jeen waa'ee fayyaa jeen tanarra abdii kutadhe dhiisaadhaa nakaayaa jeen manaan ta'a gee isinillee galotee maa jeen duba as deebi'ee maal ta'e rabbii isaa ciccee rabbii isaa qabate dhugaa rabbii isaa qabatee rabbii isaatti ciccee rabbiin guyyaa irraa banuudhaa deemu guyyaan irraa banuu deemu guyyaa kam gaaf takka warri ganamaan ta'ee shaayii dhaabbate shaayii gubbaa dhaabbate akkuma shaayii dhiyeessanitti inni kursii irra taa'a kursii gartee kiraanchii jedhanii tanarra taa'a akkasitti duuba jaarsi kun guyyaa rabbi irraa banuu deemu shaayii fidanii xarabbeessaa taawolaa jedhanii yoo kaa'oo gartee miizee gartee miizerra kanarra kaayan jaarsi kana maddii gamas taa'a akkasitti mucaan xiqqaan tokko gartee amma lafaa ol ka'uu deemu odoo yoo shaayiin oowwitu akkasitti mucaan odoo gartee abraniin dhaabbachaa dhufu taawolaa kanatti hirkatee shaayii burcuqqoo tana fi garagalchuudha shaayii burcuqqoo tana inni fudhachuuf deema kaasila hoggaa ilmoon shaayii oowwituu gartee danfituu kanatti gartee aarra isaa kana gaajjee fuudhe jee jaarsi naasuma saniin olkee hoggaa olkee isaa gartee irraa olkee gartee higga'u warri kaanii siqiisaa tan dhageenii dhaabbachuu jira mucaanis gartee isa laalee shaayinis ittiin garagalte hoggaa olkee dhaabbachuu jira jaarsi warri hoggaa dhuganii ol seenan inni dhaabbachuu jira. Subhanallah. Achi boochatti qaban dhuga moo kijiba inni sifumaa ana moo anaa miti if shakke jechuudha duba sababa gartee ilmoo saniitiin mucaan lubbuu baraara geeti odoo lubbuu mucaa baraaruu deemu rabbii waggaa meeqamtam isaa ture labaa kaasee dhaabee boo'ee warri guutuu walitti dhufanii boo'e waan garii rakkoo garii gaa yaadadhe namni kun hundi akka keessaa boo'u rakkoo rakkina kan akka dabarsu nan beeka tanaafiin wanni seenaa tana si kaasee furmaate atillee namni waan fadaa jiru hayyuun namaa ni galaafi abdiin kutin amma fiixarra geessee jira. Duraan ilmaan Oromoo kun akkanaan shi turan furmaate jabaadhu ati duraanuu jabduu namaati jabaadhu naan jedhan amma maal jasa jiran bar odoo guyyaa tokkoof haati tun gaafa inni maraate akkasi bira dhuftee ilmaan kanaarra maraatummaa isaa saniif ilmaan isaa kanarraa fudhatte nagiyaa bar nagiyaa bar ilmaan kana haadhaatu fudhate haadhaan fudhate gaafa inni akkasi maraate isa walii daamna rabbii walii nu fida maraatummaa isaa kanarra dhuftee ilmaan kiyyettee hin laalle arra haatee ilmaan kana zakkoon lafarraa ol kee alagaatti garagalchee kimiyaa itti yaame kimiyaan ilmoo tilifoon harka keessa daawwattoota fi hordoftoota keenya tilifoonni isiin gartee inni tilifoonni ju'aadee harka jira bilisee harka jira jenni bilisee nuti tilifoon harka kaayuu dhiisi takkaa kitaabni harkaan buune nuti bilisee tilifoon harkaan keenya. Saaka viidiyoon sirri mul'attii miti namni tokko. Naasi hima dhaabbattee kimiyaan oguudheete akkasitti tilifoona harka keessa mijiyyoo hanga inni maallaqa kafalutti oggumee qirra deebi'eeti ilaale harka akkasi maallaqa tilifoona irra keessaati. Isii hudduu duubaa qabdeeni duubaa garagalanii kan inni karaa mirgaatiin jiru karaa bitaatiin garagalanii kute. Isa sanuu wayitti godhatanii cal godhan malee. Silaayif duuba garagale. Sanii miti amma isin telefoona qofan jiinaa. Jarri amma ni beektaa. Michiyyoo akka dura dheetee dura harkarra keesseeti akka nama qabu warte. Viidiyoo bara hanga fadhan maranii. Hanga irraa fadhan qofa maranii gadhiisan. Garuu viidiyoo san guutuu gartee hoggaa magaalaa seenarri irraa miti bakka irraa fadhan qofa waraabbate jarri. Maali isaan waraabbate waan naannoo isaan irraa sossooniif naannoo isaan jiran akkam beekamneef. Ammallee ni beektaa ammoo ni yaaddoo guddoo ni beektaa. Demba sosan nafiti. Dem nafiti. Yaaddoo guddoo yaadni keessanis bakka jiru ni beekna. Eessi jira ni beektaa dhugaadha. Furmaatee biree. Haadhaa fudhatee laala amma siimuun yaada namaa kana ilmoo haadhaa fudhatee booda si wallaaluun ooltu guddattee yoo na wallaalte ani waan takka dantaa takka akkumaan amma jiru kanaan boodaas isin hin jenne ittiin lafeeniin guddisee odoon hin jenne. المدينة خلنا نرتب بهم إمامي والله وبالله وتالله عرّي إلمان كان يبدأ برجع تركان فتيسا يورجو مسند جديد إلمان أرموت هذا إلمان تنديجو أرمو كبارتي إلمان كنا كانت ترى لفه نولا
qabxii dha qabataan du'aaf dhabna malee Bar seenaa Seenaadhaafis qabadhaa ta'a. Seenaa himamaa. du'aaf dhabde malee du'aaf yoo dhaban malee jireenya kanaaf hanga jirtuuf fiidiyoon tun addunyaarra jirti hin dhabdan an fiidiyoo wanneen hin qilleensarra gadhiisuuf Haa teessu seenaa. haa teessu ilmaan kun booda keessa ol ka'anii yaada keessa kaname Yoon akka carraa taatee dhageessee afaaniin fuudha. Akka carraa taatee gartee haadha san harka buuteeru haadha san bira gisee dheeyite hamtuun furmaata itti himamuu mala ijoolleen tun seenaa jalloo barsiisuu mala. Kanaafuu fiidiyoo bareedaa Viidiyoon tun ijoolleen san yaani yeroo amma keessa jiru zamanni gartee taxawwaree yookaan teknooloojiin babal'attee waan jirtuuf ijoolleen ammaan tanaa sammuun qaroodha. Online seentee viidiyoo tanarraa ragaa harkachuu dandeessi waan tahaa jiru kana. Dubbiin amma bakka haadhaatii fi bakka haadha ta'uun hin Bakka san hin jirtu. jiru. ilmoon haadha harkaa hin jirtu barbaanne Bakka san hin jirtu dhagee kan inni ibsaati. Fakkeenyaaf warra akkasii Fakkeenyaaf yaaduuf. warreen gartee ilmoon haadha qabdi jettan ilmoo tana adeerri go'a adeera jedhu isin dhugoomsisan isin waan ajaa'ibaa maaliif adeerri yoo adeerate abbaadhaa wajjin ilmoo bira dhaabbata lakkii furmaatiin hin feene jee sababaa ilmootiin jawaadee ala baasee qabbana keessa halkan leeyli duuba footoo maree duuba umaan viidiyoo maree Akkaan isa waan godhu taatu harkaa. jeeni akkaan isa godhu harkaa jeeni arra Viidiyoon sun yoo maal? Akkaan isa godhu jiru harka. akkaan isa godhu jiru ilmaan oromoo harkaa jechuudha malee malee dhagee. Sanirra ammaas akka malee sammuu tana keessa na deddeemtee garaa kana na nyaachuu jirtu maali ni beektaa? Viidiyoo kalee gargara obboleessa kiyya kun akkana shaararra taa'u jira. Obboleessa kiyya yoo dhugumaan obboleessa isaa ka ta'u taate obboleeyyummaa san gartee hojii dhaloota san ka beeku taate bakka sanirraa qabee yookaan awwa gurbaan kun bakka kanaa jira bakka kanaa dhaqaa fuudha. maan hunjaa akkuma gartee ilmoo san fuudhatti Isa har'a fuudhee. gurbaa kana makiinaadha fi isaan ilmoon teena harka jirti jee ammaa telefoona inni irraa cafate san Gaddee inni keessa jiru isa gammachiisee bar viidiyoo itti san dawwalti viidiyoo san siimu itti Innaa telefoona ammayyaa. dawwalatee yaa obboleessa kiyya ati karaarra jirta Anga- ilmoon teena harka jirti telefoona barka isaan silaa namni itti buusuu danda'u jira telefoona san jawaade dawwalee telefoona jawaadee ni qaba jawaade ilmoo teenaa fuudhe makiinaan sin dahini Gali. dandeessi qonna harkaa fuudhii manjiniin Isa laafun. Isa mucaa barbaadaa jira. Isa gaafallaa. Haa'een nagaadaa. Firma bilisees barbaadaa jira. Nagaaduu miti. Waan taatuuf shir. Atis sakkitti barbaadda doonis lameenni barbaada waan takka yaadini. wallahi dhiirummaadhaa Dhiirummaadha bitu tunis. hayyee isaa akkasin maratee qabbana tana keessa har'a guyyaa sadii guyyaa afur irratti kana ooyilatee akkana taa'u Dhaqee bakka inni jiru san bakka inni taa'u jiru sanitti dhaqee zakkoon fiidiyoo kana irraa garaa maree dubbachuu jiru akka waa takka duuba dubbachuu obboleessa kiyya ganaa bilisoomtaa jechuun isaa san ganaa kaartoona guurtaa kaartoona sijaaraa gana lafarraa guurtu jechuun saatiin ilmaan oromoo Deeggadda. bilisumsa daddaa Informaate deeggadda zakkoon jawaadee ajjeesuun barbaadu akka inni maraatee har'a daandiirra hiriyyaan isaa namaa gattee hiriyyaan isaa hiriyyaa ta'eeti zakko gurbuma dheengadda akkasitti harkarra kaayyattanii beerrii si yaatan beerrii ati deemtuun San gubbaan deebi'ee harkarra kaayyatanii akkasitti qabdanii haatanii Ita maal jechuu jira gurbaan meela kun? geessiifin hima harkarra kaayyatanii akkasitti deemu jira sanatu maammeen irra dukkana san keessaa rabbi baasee rabbiin if duuba deebisee karaa kiyya dhufee Nama gaarii hunda fi qabanii. ilmaan adeera feet ilmaan ati adeeraan ta'uuf jetta kan bira dhaabbate. ani dabbaa gaazaa qabsiiseetiin mana haakimaa arra mucayyoon tom du'a geesse calaa irraa dhaabsee kutte geesse kanaafuu arra dhufee kanaan na bira dhaabbate addunyaa kara rabbiin bira haa dhaabbatu naasii hima isin ati silaa sammuu qabdaa boobu sammuma qabdaa isin jeeme sammuun tu'etu maal si dalee San gubbaan dhaabbatee maammee kana waan inni ta'e hin beekani. waan Daqiiqaa fedhe haa takkatti ta'u ni harka deebisaa isa waan hin fedhe beekani. haa ta'u Anaaf waan beekaa fedhe isaa. waan fedhe haa ta'u waan fedhe haa ta'u Maammee hin waan beekani. fedhe haa ta'u siirisaatiin nama kana garagalchu jira Akka malee kiyya jiru hin beekani. siirisaatiitu nama kana garagalchu jira malee namni na jibbeetii miti Ani haloo bakka jennaan guddaa naa qaban Ani haloo jennaan akka inni batachaa ana dhufuun beekaa isaa. kanaafuu daawwattootaa fi hordoftoota Mataa kana hundaan keenya dhukkuba waan gizee kana. Orsi jaala. kanaafuu wanni inni sin jedhu galma gartee jawaadee itti barbaadu aboo ilmoona na dhugattee na dhiis na dhiis kanaafuu viidiyoolee isin dheeraannee jirra
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعائي نقدان سننجا دعوتو تفر دكتور تخينيا تنافو الرمامين والله دي برا دي بتي حاجلتومو مامي خينيا بكا قدون تنراباده قدون تندرني ربي سيحانه ربي فياسي تحانو وانو مدد الديمو سنيس ربي سرها